Akkam nagaa keessanii uummata Oromoo ni nagaa kooti ala tarabbii jirra jirtu hordoftoota kabajamtoota ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan ani tiijiin keessan nagaa keessanii anoo gaddarran jira garuu gadda kooti irratti bataamatti kan gaddanate ta'e waa'ee micaa xiqqaa kanaati. Waa'ee micaa xiqqaa kanaa gadda obboleessa koona jalaa wareegame walitti fakkaate bira darbuuf immoo cubbuun naqabe kan jirus baraarrachuun kan du'es awwaallachuun uumaa Oromoo keessatti waan jirudha. Micaa kana Haftaamuu Lamuu birattis dhiyaatee jira. Rakkoo isaan himne birrii kennitaniifiti viidiyoo hojjettanii yoo qophooftan birrii irraa fudhattan ta'ee birrii kennitaniifiti yuutuubii keessaniin guddifattan ta'ee nuun galle warroonni tanaan dura yuutuubii irratti dhiyeessan micaa kana micaan kun akka rakkoo keessan jirretti kan isin haasoftanii jechuudha. Daa'ima kana har'a garuu eefa'een gadda gammeen biyya galee viidiyoo micaa kanaa gallakkiseetti baxxaamatti akka rakkoo keessa jiru barreerra gammeen haa galatoomu isa kan mana isaanii qaama naqee laalee viidiyoo hojjetee gannu lakkise akka gargaaramu kan gaafate gammeedha haa galatoomu. Kanaafuu obboleessa keenya micaa xiqqaa kana akka guddisnu akka haadha isaa gargaaru osoo miidiyaa jara kanaa ta'e qaata guddifatanii qaata mul'ifatanii Oromoon yuutuubii ofii ittiin guddifachuu chaalenjii isaa ittiin baachuu dhimma isaa ittiin guddifachuuf malee wanti isin daa'ima kanaa gootan tokko hin jiru isinii galee. Kanaafuu micaa kana aslii biratti akka gargaaramu isiniin jaa. Oromoon Oromoo hojjeesuu jammare Oromoo xiqqeessuun alatti wanti silaa Oromoon maal wal guddisaati. Oromoon abbaa faadha teessee ilma ajjeesaa waraanni abaa'oo wal ajjeesaa waraanni mootummaa wal ajjeesaa keenya baraaf gadaan haa dubbattu waan biraa wanta dubbadhu hin qabu. Obboleessa koos kan ajjeesa obboleessuma isaati homaa miti hin darbaa wanti hin darbin hin jiru barri tokko darbee hin dubbanna. Kanaafuu daa'ima kichuu kana baraarran nuti hin jedhu. Daa'ima kana mana asliitittis ta'e mana keeyyattis mana gammeetittis mana abbaa barbaadeetitti daa'imti kun akka gargaaramtu. Qaanqee gingilchaa shawuu maanxoo gingilchaa shawuu jetta suni hiyyeessitanii birrii harka gootanii minaamuna viidiyoo hojjettanii antarbuu gootanii deebitanii birrii san irraa fudhattan natti fakkaata akka yaada kiyyaatitti. Kanaafuu viidiyoo kiyya kana sheer koppiliingi godha. Warroonni gadda koona wajjin ibsattan kan mana koo seeni mana keessanis seenini hedduun isin galatoomsadha isinan kabajaa akka nama tokkootitti isinan jaaladha naaf jiraadha isin jechuu jaaladha. Baay'ee nama gaddisiisa. Waan nyaannu dhabnee hin beelofne jedha mucaan xiqqaan kun. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu ani nagaa kooti. Kanatti aansuudhaan dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Laphee namaa cabsa. Yeroo kana keessatti daa'imta gatanaa hin beela'ee waan nyaannu dhabne yoo jettu hedduu takka nama gaddisiisa. Akkuma viidiyoo irratti dhaggeeffattan tekstis haala jiru hundaayyuu dubbatteerti. Akkasuma immoo gammeedha. Gammee galatoo jechuun barbaada obboleessa keenya. Viidiyoo inni waraabe sanillee hin jira. Viidiyoo inni waraabe dhugaa dubbachuuf viidiyoo inni waraabe san yoo ilaalte hedduu garaas nyaata jechuudha. Akkasuma warroonni gargaaruuf dhaqaniitillee birrii kennanii fi akkasuma gargaaraa jiranillee hedduu haa galatoomanii namoonni illee gargaaraa jiru. Ani wanti na ajaa'ibu keessa ilmi namaa kuni har'a daa'imti xiqqoon kun waaqayyoon akkuma inni jedhu sammuu naa kenne jedhe. Daa'imti xiqqaan kun ana sammuu naa kenne garuu waan nyaannu waan dhugnu qabnu malee sammuu naa kenne jedhe xiqqummaa isaa kanaan. Hundumti miidiyaa ofii guddifachuudha mucaa kana wajjiniin yeroo hundumaayyuu hin agarra miidiyaa kanarratti waa hunda hojjeta. Garuu guyyaa takka gargaaraa jedhanii namni gargaarsa mucaa kana gaafate hin jiru. Mucaan kun qabu gargaaraa akka inni bakka guddaa gahu akkasuma immoo maatiin haati isaa rakkachaa jirti namni jedhe hin jiru. Garuu obboleessa keenya gammeetu sababa inni har'aa biyya galee sababa san mana san dhaqee waraabee waa hunda haadha mucaa kanaa gaafatee fi uummanni illee kunoo na'ee fi gargaaraa jira. Kana gochuun isaayyuu kana hedduu tokko galateeffadha gammee jechuudha. Innaa daa'ima hanga kanaa yoo hin beela'e jettu hedduu namatti dhaga'ama.
dhuguma mucaan kun bakka inni miidiyaa inni ittiin dhiyaanne hin jiru garuu namni isa gargaareetuma iddoo guddaadha yookiin daa'ima kana hin barsiifne jedhu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Namni takka ittiin hin jirtu eessatti si barsiifnaa si fuudhee si barsiifnaa si gargaarra namni jedhu hin jiru garuu hundi isaaniitu miidiyaa guddifachuudhaaf daa'ima kana walii gadi xulxul godhu jechuudha. Dhugaa rabbii xulxul godhu daa'ima ga'oodhaa jechuudha. Daa'imti kun xiqqaadha waggaa 8 jedha ani hin beeku ofii isaatii afaan isaatii dubbatee waggaa 8 jedha. Daa'ima kana silaa jajjabeessanii barsiisanii sammuu ishee kanaan dhugaa rabbii kan biyya bulchitu jechuudha. Sammuu guddaa qabdi dhugaa rabbii jechuudha. Waaqayyo sammuu kenneef daa'ima akkanaa kana immoo kunuunsanii bakka guddaadhaan ga'uudha. Maal abbaan qabeenyaa tokko yoo mucaa kana barsiiseetuma iddoo guddaadhaan ga'e maal taa'in eebbifamaa. Dhugaa biyya keenya keessatti biyyi sun keenya keessatti abbaa qabeenyis kan jettu qabeenyi ishee garuma ishee dhiibuudhaan malee wanta yookiin rakkataadhaa fi hiyyeessa waa godhan tokko nagarre. Dhugaa rabbii isin jedha abbaa qabeenyaa gurguddaan kun jechuudha. Garaa ishee qofaaf guuttatteetuma garaa ishee dhiibuu malee daa'ima ishee barsiifachuu malee garuu hiyyeessa gargaarree hiyyeessi bakka tokko haa ga'u har'a cubbuu nurraa qabu jedhanii raawwatanii waan godhan takka nagarran hiyyeessa jechuudha. Hiyyeessota siruma hiyyeessa nyaachisanii iyyuu hin beekan. Dhugaas hin jedha hiyyeessota waan qabnetu irra hiyyeessaaf naa jechuudha. Warra waan qabneef naa jechuudha. Innaa mucaa kana amma daa'ima hoodaa kana hundumti ilmi namaa kan warroonni miidiyaa fayyadamu kun jechuudha itti fayyadamanii mucaa kana jechuudha. Maaloo gargaarsa gaafatan gadi baasanii otoo gargaarsa gaafatanii qaatamuun mucaan kun gargaarama jechuudha. Osoo warra soddaa keenyaa ta'e wanta qaata daa'imti kun waaqatti ulfannifamee jira jechuudha. Maaliif mataa gubbaatti baatanii isaan hedduu waan hedduu godhuuf daa'ima dinqisiifatanii iddoo guddaadhaan ga'u jechuudha. Garuu Oromoon teenyetu warratti duultii bara. Dhugaa rabbii warratti duulti. Hoohoo bichaa beetti malee waan akkanaa kanan beekan jechuudha. Daa'imti kun amma guddatee waan guddaa qabachuu danda'a. Iddoo guddaa qabachuu danda'a. Hojii gaarii qabachuu danda'a. Garuu namni keenya waan hin beekneef walirratti qoosuu jabaanan walirratti dhiibbaa deemuu jabaanan jechuudha Oromoon keenya kun. Kanaaf wal guddachuu danda'a. Kanaaf wal guddisuu danda'a jechuudha. Kanaaf mucaa kana guddisanii gargaaranii akka bakka tokkoon gahuudha. Bakka gargaarsa isaa iyyuu irraa dhaabuu miti akkasuma abbaan qabeenyaa tokko mucaa kana barsiisee iddoo guddaadhaan gahuu qaba. Daa'ima haga kanaa jechuudha. Daa'ima sammuu akkasitti qabu kan. Uma arga funaanadhee ittiin gala haadha xiyyaa yookiin haga buusu bulle. Hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif daa'imti yeroo kanatti waan nyaattu dhabuun bakka ani maal akkan jedhee dubbadhu hin beeku yeroo mucattiin tun hin boochuu imimmaan qabachuu hin dadhabe. Bakka viidiyoo san laaluu hin dadhabe walumaa galatti. Maaliif har'a daa'ima haga hoodaa ta'ee waan nyaannu dhabnu jedhee akka nama guddaa itti yaada sammuu isaa jechuudha. Innaa akka nama guddaatti yaadaa jechuudha mucaan xiqqaan kun. Keessattuu haati maal jettee dubbattee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf wanta argatte waan argatte birrii 10 haa ta'u 20 haa ta'u hanga jiru san osoo sumanii takka keessaan balleessin fiigichuma anaa fida jette yookiin immoo biddeeffaa bitee nuu fida jette. Daala daa'imta kana akkatti waa hunda isheen beektu jechuudha daa'imta kanaa jechuudha. Sammuu gahaa kenneef osoo takka takkaatee ofumaa nyaattee jetti. Bakka argate deemeetu haadha ofiitiif galaa. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Kanaaf hanga danda'ametti mucaa kana cinaa hundumti keessanuyyuu hanga danda'ame waan danda'ameen gargaaruu yaada. Akkaawuntiin inni haadhaa hin jira. Feesbuuk irratti tiktookii irratti hedduutti maxxanfamee jira. Keessattuu feesbuuk irratti hedduu maxxanfamee jira. Akkaawuntiin haadhaa jechuudha. Gargaaruu warra dandeessan gargaaraa. Nama gargaaruu qofti gahaadha. Dhugaa rabbii jechuudha. Nama gargaaruu nama ta'uu gaariidha. Wal gargaaruun gaariidha. Nama rakkate gargaaruun gaariidha. Daa'ima akka kanaa immoo jechuun baay'ee garaa nama nyaatti. Dhugaa daa'ima akkanatti sammuu qabdu sana.